Gatii gassaalaa firiijii yookiin ammoo maashina uffata miicuu fi walumaa galatti rakaboutilee faashin amma dhufe ka Dubaayii meeshaalee kuukisii yookiin mukassaraata. Isa qofaa miti siniilee saaniilee mana keenya keessaa biffees tahe akkasuma meeshaa aadaa yookiin ammoo tuyyuu meeshaalee babbareedaa tahee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jirra jirtu amantiif kutaan osoo hin qoodin baga jiraattani. Akkuma argitan jechuudha akbaara yookiin oduu baay'ee qabadhee sinii dhufe tokkoffaa irratti meeshaalee tokko erguudhaa fi feestaalli yookiin ammoo kiisni dhaabamee yookiin dhoorgamee jira. Namootiin waan kana quba hin qabne asumaan akka quba qabaattanii fi yookiin ammoo tuyyuu akka ittiin fayyadamne isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan anni har'aaf jechuudha gara mana baajaajiidhaan galchuudhaaf keessa kaa'ee kana booda ammoo madaabaraa ta'uu danda'a, sharaalee adda addaa ta'uu danda'a. Inshaallah waan dhufee fi waan jiru isinii ka himuu fi yookiin ammoo tuyyuu kan itti hojjennu ta'a. Asitti kan isinii ibsuu barbaadu meeshaan aadaa hedduu dabalee jira. Qarshiin isaa keessattuu meeshaalee sadii jechuudha. Tokkoffaa meeshaa adii, lammaffaa zayitii, sadaffaan ammoo ashawaadha. Hundi isaanii dabalanii tokko tokko isaatiin isinii ibsuuf ammoo meeshaaleen diizaayiniilee adda addaa akkasuma ammoo tuyyuu akkaataan calleen ittiin hojjetamu hedduudha. Ammaaf meeshaa kana jechuudha kan erguuf deemaa jiru. Boru ganama sharaa itti bituuf sa'aatiin kun galgala jechuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dagadhe. Asitti ammoo inni kun hin geeffamne ganaadha. Meeshaa lama bicha xumurame. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin meeshaalee aadaa barbaadanis tahee meeshaa ammayyaa hunduma isaatuyyuu gatis tahee akkasuma ammoo waan barbaadan hunda isa lakkoofsi bilbilaa kiyya yeroo hunda nagaafattan iskiriinii yookiin ammoo viidiyoo kiyyarra jira. Viidiyoo kiyyarratti wantoota babbareedaa ta'ee fi waan gaggaarii qabadhee isinii dhufa. Akkasuma ammoo sarpiraayizii ramadaanaa baay'ee biizii nu godhee haala sirritti jechuudha. Akkam isiniin jechuu danda'are. Meeshaaleen namni gariin meeshaa kanatti dhadhaa godhanii akkasuma ammoo cuukkoo godhanii kagalchantu jira. Kanaaf hundi keessanuyyuu haala kanaan yeroo hunda viidiyoolee natti mijatee isiniif biizii ta'ee isinii argisiisuu yoo baadhellee isin ammoo inshaallah haala margaa jirtan kanaan kunoo akkanatti erguuf deemaa jira waan ta'eef laayikillee godha sheerillee godha. Mee waa'ee meeshaa aadaa qofa osoo hin tahin uffata aadaa akkasuma ammoo meeshaalee mana keenya keessatti dirqama ta'ee nu barbaachisu hundi keessanuyyuu addaan baafnee beeynee bitachuudha. Gatiin meeshaa hunda dabalee jira. Waan dirqama nurratti ta'e bitannee waan dirqama hin taane ammoo yeroon haa eeggannu. Tuun irratti tuun birratti jedhe Oromoon kenna kana waan ta'eef akkasuma ammoo hubadhaa sirritti meeshaalee ana biratti suuraa argitan qofa osoo hin tahin meeshaalee gara biraallee suuraa jiru yookiin ammoo fotoo isaa kaastanii yoo ergitanii jettan hunda ni argattan. Viidiyoo har'aa kana keessatti firiijolee babbareedaa tahee fi akkasuma oovinii yookiin ammoo furuuna san qofa odoo hin tahin gassaalaa barraada bishaaniillee baay'ee isaanii argattani. Haa ta'u malee viidiyoo garuu amma meeshaa waan kaayaa jiruu fi viidiyoon kameeshicha aadaa kun dhumatu ga'e walirratti edit isinii godhe yookiin ammoo rakabootilee Dubaayii haaraya sesseeni isa faashina tahee fi hedduu babbareedaa taheellee qarshii isaa akkasuma ammoo siniilee babbareedduu hedduu jechuudha kan jirudha. Kanaaf meeqa warri jettan isinitti himee jira. Qarshii 26,000 irraa eegalee haga qarshii 18,000 illee 14,000 illee jiraachuu danda'a. Kana jechuun kiyya rakabootiin kun qarshii 26,000, 27, 28, 40 illee ta'uu danda'a. Akkasuma saaniilee shoorbaa babbareedaa tahee fi diizaayiniileen isaa adda ta'e akkasuma qarshiin isaallee hundi isaa garagaraa jechuudha. Hubadhaa sirritti wanni rakabootii Dubaayii addaan nu baasnee beekuu qabnu gosoota baay'een jiran gosoota adda addaa akkasuma meeshaan mukassaraataa yookiin ammoo meeshaan kuukisiilee diizaayiniilee hedduun jiran akkasuma siniileen isaan gubbaa ta'anillee diizaayinii babbareedaa tahee fi diizaayinii adda addaatiin jiran. Maaliif jennaanin cinaa isaa ka taa'u mandajaan ka mawraatii ka kasalaa haala babbareedaa taheen ka jechuudha. Karaa biyya alaatii galee mandajaa biyya alaallee baay'ee babbareedatu jirani. Sirritti akka isin hubattan kan barbaadu ani tokkoffaa yoo sinii takka argitanii jettan fakkeenyaaf amma meeshaa rakabootii Dubaayii diizaayinii tokko yoo bitattanii jettan isa san iskiriinshoot gootanii filattanii ergachuu jaalachuu mirga qabdan. Garuu osoo jechuudha diizaayiniilee babbareedaa jiran kana siniilee diizaayinii jijjiirree hedduu nutti tolaa isiniin jedha. Akkuma sitti argaa jirtan firiijii namoonni hedduun firiijiin meeqa jettan. Firiijiin gatiin inni jechuudha haga isin humna keessaniin barbaadan ka qarshii 30,000 wayii jira, ka 40,000 wayii jira, ka 50,000 wayii jira, ka 60,000 wayii jira, ka 70,000 wayii jira. Kanaaf warri firiijiin meeqa jettan garaagarummaan firiijii kwaalitummaa yookiin qulqullina yookiin aslooma meeshaa isaatii fi akkasuma ammoo guddina saayiziitiin hubadhaa. Saayiziin tokkoyyuu tahee garaagarummaan oriijinaalummaa meeshummaatillee irra caalaa qarshii ka garaagarummaa qabu isiniin jedha. Saayizii jechuun guddaa
xiqqaa yookiin ammoo tuyyuu maqaasaa firiijolee yookiin tallaajaa saniitii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni akkanatti keessa deemee sirriitti ifa isinii godhaa jiru. Ijoolleen hedduun yoo na dubbisanii jedhanii nuu galuu didee ifa nuu ta'uu didee biyya keenyarraa yoggaa dheeraa turree jedhanii baay'een isaanii kan rakkatan dhugaa qabanii. Akkuma rakkannetti jechuudha jireenyi keenya maaliif yoo jettanii waggaa 5-6-7 kataa illee yeroo tokko ifuu fi diduun ni jira. Furuna fakkeenyaaf isa kana fudhattanii jettan ooviniin kun baay'ee bareedaa kan tahee fi hedduu kan namatti tolu baatiraa yookiin ammoo tuyyuu siniyaa 2 qabaa jechuudha. Dawweera yookiin geengoo akkasuma ammoo tuyyuu murabbaa yookiin ammoo tuyyuu roga afree san qofa odoon ta'in gubbarratti istoofa qabaa jechuudha. Istoofa shaayii ittiin danfiftan otomaatika. Wanni isin hubattanii beekuu qabdan yeroo istoofii fayyadamnu maashinni istoofii nuu banuu fi maashinni furuna jalaa nuu banu garagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf istoofii yoo fayyadamne jalli isaa hin banamu guutumaan guututti. Yoo jala fayyadamne istoofiin hin banamu. Irra caalaa ammoo garagara fayyadamutu irra bareeda isiniin jedha akka sirriitti hubattan arge barbaada kunooti baatiraan yookiin ammoo tuyyuu siniyaan isaa yookiin maxxashaan isaa akkana jira jechuudha. Karaalee feetanii fi maqaa feetaniin hubachuu dandeettanii qarshiin isaa meeqa jettan inni kuni qarshii 14,000 irraa eegalee haga qarshii 24 illee ni jira isiniin jedha. Akkaataa guddina yookiin maqaasa yookiin saayizii isaa akkasuma ammoo tuyyuu oriijinaalummaa yookiin aslooma meeshaa isaati jechuudha. Qulqullina kwaalitiiti isa qofaa miti baatiraa geengoon ni jira jechuudha. Baatiraan geengoon kuni shariikoolee yookiin faafrikaalee adda addaatiin sadarkaan isaa qarshii akkaataa oriijinaalummaa fi asloomatiin wal caala isinitti meera yeroo hedduu akkasuma maashinni shunkurtii daaku yookiin foon daakullee garaagarummaa meeshummaatiin oriijinalummaatiin wal caala isiniin jedha. Asitti irra caalaa maashinni foonii ka argaa jirtan adiin kunii jechuudha. Akka makiinaa jiru sun argitanii maashina foon daaku yeroo maashina foon daaku jettan anisa si'a yeroo baay'ee kanaaf ka shunkurtii fi ka foonillee addaan baafnee akka beeknu baay'inatti tola. Itti aansuun gassaaluleen jechuudha. Akkaataa barbaadaniin qarshii 60,000 ni jira 65 70 40 wayillee ni jira. Haa ta'u malee jihaazni yookiin ammoo motorri isaa baay'ee dadhabaadha. Kanaaf gassaalalleen gatiin isaa oriijinaalli hedduu dabalee jira waan ta'eef naaf kolchaa isiniin jira. Namoonni viidiyoo kiyya jaalattan laayik sheer gochuudhaan warri ammoo jibbitanii jettan maashaallah qofa jedhaati jalumaa baya laayikii godhaati. Warri maatii kiyya hin tahin sabskiraayib gochuudhaan gama maatii kiyyaatti dabalama. Viidiyoo kana qofa osoo hin tahin viidiyoolee babbareedaa tahanii fi meeshaalee gatii meeshaa akkasuma ammoo tuyyuu bittaa fi gurgurtaa waan namatti tolu jechuudha. Yeroo tokko darbee jechuudha yaadannoo biyya keessanii nama biyya namaa taa'uufillee qawadhee kan isinii dhufu yoo jaalattanii jettanii koomentii jalatti maashaallah jechuu fi akka jabaadhee bakka guddaa ga'u du'aayii naa godhuuf abbaa rabbiin irraa dhagameen beekamu du'aayiin teessan ammoo dirqama barbaachisaadha. Maaliif jennaaniin ilmi namaa tokko bakka guddaa gahuuf du'aayiin hawaasa isaa isa wajjin dirqama dildila tahaa fi kanaaf du'aayii gochuudhaan rabbiin ji'a ramadaana kabajamaa dhufaa jirullee fayyaa guutuu fi nagaan ittiin nu haa ga'u. Meeshaaleen har'a qabadhee dhufe babbareedoo kana fakkaatanii fi viidiyoo gosa 3 walitti qabadhee isinii dhufe laayikiin dagatina horaa bulaa.